Midhaan nyaataa bifa gargaarsaan gara Itoophiyaatti ergamu warra ergameefiin bira dhaqqabuu dhiisee dhimmoota biroof oolaa jira jechuun dhaabbanni misooma idil addunyaa kan United States USA. Ministeerri haajaa alaa United States haala biyyoonni ISS balleessuu irratti waloon hojjechuuf kan jedhu irratti yaa'iif Saawud Arabiyaa Riyaaditti kan argaman maddiitti ministeera haajaa alaa fi itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin waliin mari'ataniiru. Marii isaanii kanarrattis hojiirra oolmaa waliigaltee waraana kaaba Itoophiyaa dhaabuu dubbataniiru. Bilinken mootummaan Itoophiyaa qorannoo warra midhaan nyaataa bifa gargaarsaan ergame waan hin malleef oolchan irratti taasifamu gargaaruu dinqisiifatanii qorannichaan boodas warra hojii akkasii irratti bobba'aniif itti gaafatamummaan akka jiraatu jedhaniiru. Antooni Bilinkanii fi Dammaqaa Mokonnin dhimmoota mirga namoomaa lixa Tigraay dabalatee deemsa ce'umsa haqaa hojiirra jiruu fi dhimmoota jeequmsoota naannoo Amaaraa keessaa fi kan Oromiyaa akkatti furuun danda'amu irrattis mari'ataniiru. Manni maree dhimmootii Islaamummaa Federaalaa rakkoo diigumsa masjiidaa ijaarsa seeraan alaa jedhamuudhaan magaalaa Shaggaritti uumame irratti mootummaa naannoo Oromiyaa waliin marii taasisuun waliigaltee irra ga'uun ibsameera. Rakkoo masjiidota ijaarsa seeraan alaa jedhuun naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar keessatti mudatee ture furuuf manni maree dhimmoota Islaamummaa Federaalaa mootummaa naannoo Oromiyaa waliigaltee irra ga'uusaa beeksiseera. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Federaalaa Sheek Ibrahim Haji Tufaa Kamisa har'aa Finfinneetti ibsa sabaa himaaleef kennaniin mootummaan naannoo Oromiyaa diigumsa masjiidota sababa ijaarsa seeraan alaa akka dhaabu waliigalleerra jedhaniiru. Mariin manni marichaa gaggeesse pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee akka ta'e ibsaniiru jechuun Finfinneerraa kan gabaase Gabra Mikaa'el Gabra Madiin. Lolli Sudaan keessaa ji'oota lammataaf deemaa jiru roobii kaleessaa akka haaraatti magaalota akka Kaartuum, Baahiriif Omdumaan keessatti ganamarraa kaasee waraanni geggeeffamaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Roobii waxabajjii 7 bara 2023 darbee gamoo humna waraanaa Sudaan kan kibba Kaartuumitti argamutti haleellaa raawwatameen abiddi qabatee gubachaa akka jiru jiraattonni himan. Gareen humna addaa Mohammad Hamdaa Dagalooniin hoogganaman waraana torbanoota 8f gaggeessaa turan keessatti kibxata darbee bakka humna waraanaa Sudaaniin eegumsa cimaa qabu gamoo Yaarmook jedhamuun beekamu to'achuu isaanii namoonni ijaan argan himaniiru. Gamoo kana keessa meeshaalee waraanaa hedduun akka jiruu fi viidiyoo roobii darbee gareen humna addaa kun gadhiiseen immoo kuusaa meeshaalee waraanaa kan Sudaan kana to'achuusaa agarsiiseera. Gareen humnoota addaa kun bakka sana akka hin qabanne ittisuuf humni waraanaa Sudaan haleellaa qilleensarraallee fudhachaa ture garuu hin dandeenye jedhu namoonni ijaan argan. Humnoonni waraanaa Sudaan lamaan waraana dhaabuuf waliigalanillee akka waliigaltee isaaniitti guyyichi gaafa waxabajjii 3 kan dhume hojiirra osoo hin ooliin hafe. Magaalota 3 Kaartuum, Baahirii fi Omdurmaan akka haaraatti jeequmsatti galaniiru. Magaalota 3 kana keessatti roobii kaleessaa ganama wal waraansi kan jalqabe hanga galgala biiftuun seentutti dhohinsoonni gurguddoon akka malee dhagahamaa jiraachuutu himame. Viidiyoon kibba magaalaa Kaartuum ta'uu agarsiisu aarri samii keessatti hedduu ol ka'ee mul'achuu fi dhohinsoonni jiraachuu agarsiisa. Bakka aarri kun mul'atu addatti bakka isaa beekuuf rakkisaadha kan jedhe gabaasni Reuters garuu dhohinsoonni gurguddoon jiraachuu namatti agarsiisaa jala. Dhaabbanni tokkummaa mootummootaa loltoota gola nagaa eegumsaa kan biyya Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa akka baasu ifoomseera mitikku. Hooggantoonni olaanoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii daawwannaa biyya Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti taasisaniin humnoonni gola nagaa eegumsaa Koongoo keessa jiran akka baafaman himan. Gareen hooggantoota olaanoo kun roobii darbee kan daawwannaa isaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti kan gaggeesse humnoonni gola nagaa eegsiftoota kan Koongoo keessa jiran yeroo gabaabaatti akka bahan himeera. Daawwannichaan booda magaalaa Kinshaasaa keessatti sabaa himaaleef ibsa kan kennan Jean-Pierre Lakoraay dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti waamaman dhimma nagaa eegumsaa mootummaa Riippaabilika Koongoos ta'ee uummanni Koongoo humnoonni hidhatanii biyyicha keessa socho'an gara nagaatti akka dhufan irratti hojjechuu qabu jedhan. Gareen gola nagaa eegumsaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessa MONUSCO jedhamuun beekamu bara 1999 irraa kaasee achuma kan ture akka addunyaatti humna waraanaa waggaatti baajetni isaa $1 biiliyoona ta'eera. Garee hidhattoota lixa biyyattii bakka baay'inaan albuudaan badhaate to'achuuf loltoonni 16,000 kan nagaa eegsisan biyyattii keessa jiru. Humnoonni waraanaa nagaa eegsistootaa
Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessa jiran jeequmsoota biyyattii keessaa to'achuu hin dandeenye jechuun waggaa tokko dura uummanni biyyattii hiriira irratti ba'uun lubbuun namoota baay'ee darbuuf sababa ta'ee ture. Namoonni baay'een amma dhaabbanni mootummoota gamtoomanii humnoota gola nagaa eegumsaa baasuuf murteessuun yeroo sirrii jedhanis kanneen sodaa nageenyaa qabanis jiru. Jean-Pierre Lakoraay ibsa isaanii keessatti himannaawwan humnoota waraanaa nagaa eegsistootaa irratti ka'u soba ta'uu dubbatanii uummanni lixa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo erga loltoonni gola nagaa eegumsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhufanii eegumsa argachuu himanii ammayyuu humni waraanaa kun as akka turu fedhii qabu garuu aangawoonni Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo hatattamaan akka baanuuf nu gaafataniiru jedhan. Gareen loltoota nagaa eegumsaa kan biyyoota Afrikaa lixaa ammayyuu Koongoo keessa kan jiran yommuu ta'u kanneen biyyoota Afrikaa kibbaa garuu achi keessaa baasaniiru. Gareen hidhattoota Koongoo gama lixaa jiran bara 1990 hanga bara 2000tti waraana taasisanii lubbuun namoota baay'ee galaafachuu fi namoonni miiliyoona tokko ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uuf sababa jedhamu. Horiirraa namatti darbee nama maraachee ajjeesuu danda'udha. Amma ammaatti yaala karaa hospitaala ciibsanii yaaluutiin waan hin dandeenye dhukkuba badiidha jechuudha, nama ajjeesa jechuudha. Biyyatti saree maraattee dhuguma sareen maraatti? Eeyyee dhukkubni isaa akka biyyaatti maal jedhu dhukkuba saree maraattuuti jedhu maaliifi akka biyya keenyaattis akka addunyaattis akka Afrikaattis dhukkuba kana namatti daddabarsan veektara jenna nuti. Dhibba keessaa harka 90 oli saroota jaataanii fi namni akkuma aadaatti dhukkuba saree jedhama. Kanaaf sareen hin maraatti sammuu ishee keessatti waan wal horu vaayirasiin kun waan hojjettu hin beektu garatti deemtu hin beektu. Kanaaf olii gadi waa fiigdu faachoo ishee qollofattee fiigdi hin gororti hanuma argite hin cinneenti. Kanaaf kun saree maraattuudha jedhu dhugumadha ni maraacha. Egaa sareen haala akkasii keessa jirtu yeroo nama ciniintu vaayirasii sana kan namatti dabarsu maal ilkaan isheeti moo gorora isheeti? Ciniinnaatiin akka namatti darbu beekamaadha garuu gororaan akka darbu namni baay'een hin beeku. Kanaaf namni hoo saree maraattuu kanaan ciniinamumsaa mataan san dabarsa. Lammaffaa ammoo gororumti saree maraattuu sana keessaa afaan keessaa bahu suni yoo dhaqna namaarra bu'e iddoon inni bu'e sun immoo madaa wayii jiraatte nuti iskiraachii jennaa. Milaacii ta'uu danda'a, qoraattii ta'uu danda'a, marfee ta'uu danda'a. Qaawwaan akka qaama keenyarraa argate vaayirasiin sun gorora keessa jira. Kanaaf karaalachuu darbaa jechuudha. Kanaaf ogeessi sareen nama ciniinte sun maraatteeti moo aarteet provokdii taateeti moo maal taateeti jedhee addaan baasu jechuudha. Laa'oo deemu sareen hin beekne mana ijaan eegduu fi namatti duutee nama ciniinuu dandeessu. Kanaaf ogeessatu kan hunda addaan baasa jechuudha. Mallattoo dhukkubicha agarsiisu jira. Namni sareetiin ciniinama uguma vaayirasii kana taanaan yeroo dheeraa torbee 3 qaama waggaatti namarratti ijaaramti. Dhukkuba kana akka addunyaatti akka biyyaatti akka Afrikaatti ta'anii hin bannaan godhe inkubeeshin periyoodiin inni kun mallattoo agarsiisuuf yeroo dheeraa jaatuuf rakkoo irratti dhuumeera. Garuu mallattoon namarratti mul'atu namni bishaan sodaata dhuguu hin danda'u. Maaliif bishaan dhuguuf arrabni as baasnee waan deebisnu akkam tochoone gooteeti paralaayizii gooti. Qilleensa hin sodaata, nyaata hin nyaatu, innis hin gorora, mataa hin dhukkuba, qaaman isaa nyaata nyaachuu hin danda'u, bishaan dhuguu hin danda'u. Akkuma nama maraateetiin isin lafaa umurii isaa keessatti waan isa mudate hunda odeessaa otoo namni san gaafatiin mallattoo adda addaatti irratti argama. Ija baasuu danda'a. Saree akkas taate kana wal'aananii fayyisuun hin danda'amaa? Hankanaan qabamte fayyuun hin jiru. Nama sootee akkasuma. Fakkeenyaaf nama sareen ciniinte sareen sun nagaa fi nagaa miti isaa hubachuudhaaf namarratti qorannaan gaggeessamu maayil? Namni sareen beekamne saree mataa isaa yoo ta'u ciniina meerannaan gara mana yaalaa deemee ogeessatti himachuun dirqamadha. Isa booda maal godhu warra ogeessaa sareen sun hin jirti taanaan guyyaa 10 nyaachisaa qofaatti adda baasaa koraantiinii godhaatii eegaa yoo guyyaa 10 kana keessatti hin duutu taate waan biraatiin sin ciniinte malee maraatteetii miti jedhanii gorsu. Yoo guyyaa 10 sana keessatti duute immoo fidaa gara laaboraatooriin mirkaneessa jedhu. Yeroo kana garuu namichi kanaan ciniiname talaalliin kennamaaf dirqamadha. Kun amma sareen sun guyyaa 10tti addaan baatutti otoo talaalliin sadaan fayyadamuuti eeggata. Dirqamadha. Maal namaarra waraanu lilmeessan? Naannoo handhuura laatamuu hin jira. Harka 98 dhiinsaa garuu dhukkuba qabaa iddoo sun dhiitaa ijoollee fi isaan dhukkubaa doosiinsa guddaadha jedhamee hambiraa jijjiiramaa jira. Addunyaarra wanta adda addaa jiru biyya keenyas wanta adda addaa jiru akkuma humna isaatti namni itti fayyadamaa namni kaffaluu hin dandeenye garuu durii sanaan fayyadamaa naannoo garaa keenyarratti naannoo handhuura irratti laata maaliif laatamoo jedhamee marfeen sun jabaa ta'eef mafii 17 jaateef iddoon naannoo garaa keenyaa sun marfee kana hunda absorbii gochuuf baachuuf humna qabaa. Deessa sanatti mijaajaa ta'eef achitti laatama jechuudha. Namarraa ammoo namatti hin darbaa? Qorannaan addunyaarra jiru namarraa namatti darbaa jedhee mirkaneesse hin jiru.
dhukkubni kun daddarbaa infeksheesii jaatee fi hanuma fedhe yoo ta'e namni dhukkuba kanaan qabu jiraannaan nama fayyaatti daddabarsuu danda'ama jedhamee talaalliin laatama. Biyya alaa kana keessas bineensumti daggalaayyuu hin dabarsu dhukkuba kanaa kan jedhamu jira. Dhuguma nuti akka ogeessaatti maal jenna seete reebisni kun silvaatik reebis. Arbaan reebis jennamaa jechuudha kuni. Arbaan reebis jechuun sareef hadurreedha magaalaa keessatti mana keessa wal keessa jiraannuu fi rakkoo guddaan reebisii daddabarsu akka biyya Afrikaatti akka keenya akka biyya Itoophiyaatti hadurree sareedha keessumaa sareedha. Silvaatik ennumooyyuu qabaroo waraabessa luugduu jiru warra bineensa caakaa keessa jiraatantu dhukkuba kana baatee namatti dabarsa jedhama. Maaliif caakaa keessa adamootiinis namni keenya inni baadiyyaayyuu rakkin isaa harki caalu bineensa akkasiitiin ciniinamuu danda'aman jedhamu. Kanaaf gosa akkasiis hin jiru dhugumadha. Uummanni kanarraa of eeggannoo akka godhuuf ogeessi maal gorsa? Waan bareedaan amma addunyaarra jiru kan WHO akkuma biyyaatti sagantaan jiru waan health approach jedhama. Inter institutional jedhamee warri qonnaa, ministeeronni warri fayyaa, ministeerri warri eegumsa bineensaa fi naannoo warri kun akkasitti signaatoorii jedhamnee iddoo tokkotti walii mallatteessinee wal faana hojjechuuf taliila akka addunyaatti istaandardiin nu taa'eeru. Saree biyya kana keessa jirtu dhibba keessaa 70 yoo taliila argatte dhukkubni kun zeeroota dog mediated human rabies prevention and control strategy jedhu qabna. 2030 irratti nam tokkoyyuu dhukkuba sareetiin akka hin duunan jedhamu karoora akkasii akka addunyaatti hojjetamaa jira. Gahee keenya gumaachaa jirra jechuudha. Dr. Asaffaa Dheeressaa gaaffii